Mat na ordofati subscribe goda. Ngone asini laranjira wante subscribe. Please subscribe naaf goda. Goda ayyen. Ayye ega ayyen akkam jirtu hordoftoonni koo isoo tuub nagaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u jecha egaa akkuma yeroo darbe kana waa'ee latiif urjii dubbachaa ture kana irratti ammas ittuma fufee waa'ee masaan irra jira yaada koon jijjiira jechuudha garuu gidduutti immoo rakkoo ta'eef gidduutti badeen ture na of kalchaa jecha hordoftoonni koo muraasumti kan hordoftanii copy linkii share naaf godhaatii na hordofaan isiniin jedha egaa mana kana afaaraa kan taatan subscribe godhaa please subscribe naaf godhaa share naaf godhaa na jajjabeessaa yaada keessaniin na bira dhaabbadhaan isiniin jedha egaa latiinii fi urjii gidduutti maaltu ta'e rakkoon isaan gidduutti mudate maanni isa jedhamuu fi rakkoo jiru tokko egaa rakkoon isaan gidduutti mudate tokko rakkoo maatiitiin natti fakkaata maatiin hin jaallannee fi maatiin gurbaa kana biratti sin barbaannu mucaalatii jedhamu kana jibbaniiru jechuudha urjiin immoo baay'ee jaallatti garuu otooma jaallattu wanti godhan immoo hin jiru dirqama iddoon itti galan immoo galgalagaa murteessaatu bakka itti galantu murteessa egaa walumaan kan ilaallu ta'a maal akka isaan gidduutti mudatee fi dhumarratti immoo harma isaayyuu hin bo'anii sadanumatu bo'e akka kana nama boossisa jaalalli jechuudha maatiin al tokko maatiin nama wal jaallate gidduu gaafa galan nama aarsa egaa walumaan ilaalla Urjii tarii maatiin keessa yoo achitti danda'u Mas jibbuun isi bakkaati waan akkasii dhiyeessi jechuun haala kanaaf kan inni naan jenne barbaadanii bakkaataa garuu akkasuma na jibbitaan irraa adda baatanii amma miira akkasii keessa hin galin miira kana keessa galtee miti jechuun yoo danda'ame lati tasgabbaatti urjii yoo danda'ame jechuudha jaalalli keessanii kuni akkanatti akkaaf hin barbaadu miira akkasii keessa hin galin kaanati miira akkasii keessa hin galin Data baqadhisi waan akkasii baqadhi nee baqa murteessee tamne naata akkasii hin ta'inish murteessee tamne diinish na biratti hin bo'inish Shitoota YouTube kooti nageenyi keessan bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu jedha akka carraa ta'e har'a isa wajjiniin lama taane isin biratti argamnee jirra akkan akkasitti isin wajjin argamu kan godhe immoo isoodha dirqamaanii har'a wal arguu qabnaa naan jedhee yaa'u engadda urjii walii bilbilanii akka isheen dhufte illee natti himee ture yaa'u anis waan wantoota tokko argeera dhugaa dubbachuuf taanaan baay'een gaddaa jechuun urjiin osoo amma kana as dhuftee na sodaattee natti ba'uu dhiisuu ishee fi amma kana taa'uu ishee fi baay'ee tokko hin gaddaa yaa'u maaliif akka ta'e haayilaayitii isoon natti himee ture garuu immoo wal arginee haasofnaa naan jedhee naan isaa wajjiniin iddoo kanatti argamee jira egaa waan inni yaade hin beekoni isa wajjinii walitti isin dabarsaa isoo baga nagaan immoo dhufte egaa baga atis nagaan eegde egaa dhugaadha latii anatu waamee isa dursa garuu maatii latii kan taatanii hundumti keessan nagaadha akkam jirtu fayyaa keessanii baay'ee isin kabajaa baay'ee isin jaallataa iddoo guddaa isinii qaba egaa latii akkan argu waan tana liqimsiisee jira waan beektanis jiraachuu danda'ee yaada bilbilee akka urjiin dhuftee as turtee itti meera na gaafan ittiin immoo gammachuun isaa daangaa hin qabu ture baay'ee gammadee urjii dhufe immoo naan jechaa ture jechuudha maaliif waa'ee isheetiif jedhee akka inni baay'ee cannaqamaa jiru akka inni baay'ee waan baay'ee yaada baay'ee keessa galaa jiru waan inni
argaa jiruuf waan isa bukkee jiruufi baay'ee gammachuu guddaadhaan guutamee isheen dhufuu isheetti baay'ee gammadee jechuudha. Haa ta'u malee immoo urjiin sababii osoo ittiin himin deemteef sababii latiin aaree fi akkuma dhufteen arguudhaaf yaaddee turte garuu immoo na lolaattee waan sodaattee fi kan isheen si bilbiluu didde. Yaada isheerraa kana nu badhee jechuudha. Naalati bakka har'a immoo jechuudha qaaman isheen argina. Okay, nufti yer. Har'a hin dhufti akka dhuftuu natti himteetti yaa'u natti immoo caalaa immoo dirqama wal arguu qabdan jedhee waan yaadeef. Maaliif baddire amma kana erga ankoo maaliif bilbila kan kaastu amma ko wanti na dhibinaani bilbila ko maaf hin kaastu erga si wajjin haasa'arte alalli ana wajjin illee baay'ee na haasa'an turre kana dura bilbila akkuma siin jedhee na kaasaan turre garuu immoo akkuma dhufteen as ga'aan jira dhufaan jira naan jettee na bilbilte dursitee na bilbiluu ishees gaafii natti ta'e latiidha bilbiltee taa'inaan lakki bilbilleeffette yeroo sanattis yaadina nu godhe bilbiluma keessa nuu isa sodaachuu fi baay'ee waan itti aarteertuuf na rukuttaa minaamana jettee tarii aarii keessa galee na rukutinaa minaamana jettee waan yaaddeef natti fakkaate akka jaarraate ishii arguun qabaa maadhaa wanti hamma kana xiree nurraa si fageessee latiirraa si fageessee maalidhaa kan jedhamu beekuudhaaf bakka dirqama ishii sin arga jedheen isheenis si arguun qaba baqqaayii waan sitti taasisan jedhettee natti taasisaa turte. Yaadichi jiru yaada bal'aadha. Yaadicha jiru kan ammoo iyyuu. yaada ishee hubatteettaa? Jechuun mul'atii koo maal beektaa? Waan jiru isheen isaa dhuftuutiin haasofnu. Nama kophaa koottis akkasiin jechuun natti ulfaata. Isheen isaa dhuftu bakka isheen isaa dhuftu. Amma nufti reema wajjin dhufuu nufti taate. Dirqama dhufuu qabdan jireen. Isheen inkaan si sodaachirraa kan ka'e homaa tokko dhufuu iyyuu hin barbaadu. Ani garuu dirqama dhufuu qaba. Maaliif dhinaati keessa jirtu argaan jira waan ta'eef maal akka yaadaa jirtu argaan jira waan ta'eef yaada kana keessatti callichuun barbaanne. Dhufaan jira jettee garuu as kaas geesse. Bilbiliif hin dafiti. Lattaasa egaa qisana. Dhagaan bilbiluu fi natti naasa. Ani naasaa. Yaa maala. Era urji. Akkam nagaadha miti? Nagaa olti akkam. Dhufaan jira jettee ma turte maali? As ka'uun keenyadha. Dafii kottu kaas. As ka'uun Gaarti. Lati. Haala kam keessattuu immoo si bakkeen jira isheen. Yoomna biraa dhibdee beektu islaama waan akkasii maalidha? Isa maalidha wanta firaa jiraa natti waan tura jirtaan? Wanta biraa mana miti maal waan jiru wanta biraa osoo hin ta'in garuu haala kam keessattuu si bakkeen jira akka obboleessa keetti. Urjii. Di? Yaa. Staa. Nagumaa waa badde? Taa'ee naga fudha. Dhugaa? Naga. Ma? Taa'ee.
Nagaafamu. Foon. Sirtaa. Tii. Akkami? Yorji. Akkam. Sirtaa. Asi nama yaadu. Ani moo? Si yaada. Maalni? Akkami isaan akka? Ay maalitti dhufte gaafa maalitti dhufte? Si yaadennu. Akkam isin hundina gahu? Maaliif garaa jabaatti turte? Maaliif garaa jabaatti amma kana? Namni garaa jabaadha. Ani garaan jabaadhu. Akkan garaan jabaanne beektamti. Akkasuma goota ittasuma yaadeen beeku waan abbachuuf ta'e. Maal taate qoy? Maan taane irratti. Maali dhimma kana nuuf fageesse? Yaadamuu fedheeni. Akkamati? Kam? Nagaa keessatti jira. Isoo nagaan jeqamu. Nagaadhaan Jira maal nare? utuu jirraa maal taanaa lafi wal arginii turre deengada siin jedhee kan turre. Akkasumatti lati isheen si dhoksuu barbaaddeeniif garuu akkas sodaatti natti himte. Qoy maaltu ture maaltu ta'e maaliif lostu si? Allata rakkoon qabu namti isaayyuu anis jaalladhee osoo hin taane atis jaallatteenni garummoo kanan hin gaddadeeme akka tasaati hin gaddamamti garuu torbee fixaa jiranatti fakkaata dhugaa dubbachuufi dirqamaan hin deeme garuu agandeeme keessatti ani saayitii amma kanaayyuu isinirraa ture jedhee yookiin sirraallee ture jedhee hin yaadne garummoo dirqama waan ta'eef immoo turuu danda'ee jira jechuudha. Sitti himee deemuun narra ture garummoo sitti himuu dandeenye. Maaliif dirqamamee makkalatti waamame kan ammoo isumatu jira hawaasaa jechuudha. Naachi deemeen ture. Achittis waan baay'ee natti haasa'amaa ture rakkoon qabuuni. Garummaa ammas immoo dirqamaan ammayyuu taanaan dhokadhee nuuf isin dubbisu jechuudha. Wanti teekistiin ikkoo namaa barreeffama. Nan beekala ta'anii jalqaba kan inni si bilbiliin deemee fi achirraa dhufee dafee ga'ee har'a yoo hin deeme borullee deebi'eetoo bakka akka waan bilbilli kiyya faa chaarjii fixeetti yookiis kana faa fakkeessee dafee as deebi'uu naa wayya. Maaliif otoo sitti mee immoo naa eeyyamuun dhiisullee ni dandeessa laati kana yaadeetu si dhoksilata waan biraa miti jibba keessa qabaadhee yookiis immoo akka natti gadditu waan ani hin barbaanneef jechuudha. Jibba keessa qabu waan akka natti gadditullee hin barbaadu. Kanaaf jedheetan si dhoksee deeme. Akka jiru jechuudha. Garuu erga nachi deeme immoo hedduu isa cinqamee deeme sanarra natti cime waan ta'eef immoo waan tokkollee gochuu hin dandeenye jechuudha. Hojii ani torban kana haalan keessa ture hundumaa beektaa dhaga'uu dandeessaa jechuudha. Barbachuuf. Jireenya harkatti balleessitee yeroo akkasitti bilbila cufattee baddu akkam akkan ta'e natu beeku. Garuu maali yaadi kee? Maal taate kan? Durii koo amma kana irraa fagaattee hin beektu. Ani sirraa fagaachullee hin barbaadu. Ammas taanaan Maali yoo gara fuulduraatti illee hayyuu inni qabu sirraas ta'e isoorraallee fagaachuu hin barbaadu ture. Garuu immoo dirqama wanti sinirraa na fageessu yoo jiraate maaliidhaa isa dubbadhaa kaayi? Lati jechuun haala ati keessa turtee anaaf waaqayyotu beeka. Haalli ati keessa turtee haala ulfaataadha. Isheen nan deema jettee turte gaafa na argite samiin garuu deemuun qabu kun nataanii haala inni keessa jiru natu argaa jira waan ta'eef deemuun qabduun jedhe. Waadaa naa galiin jedheen dirqama arguu qabdaa wajjin haasa'uu qabdaa. Bakka maal jedhee akkasitti hin deebiin
isheenis kilooti yaada ishee akka ibsattu barbaada. Garuu akka kootti akka obboleessa tokkotti baay'ee natti ulfaate. Maal ture jechuudha? Sitti maal jedhama? Yaada kanatti yaadni akkasumatti maali? Isuma beektamini? Beeka garuu akka ati beektu waan barbaadeef. Koonatti maa qaabi maalli? Ishinatti maa? Lataan nama akka ta'atti illee barbaadu irratti ta'an ammas sitti maal jira irra deddeebisee natti naariin anis jaalladhee miti gattee jechuudha. Maal ture hindi maaf dubbatti jira? Maalidha? Keessaa baasaatiin itti maa bakka? Keessaa baasaan itti maa? Maaliif na cannaqtuusin? Cannaquu miti ani cannaqamaan jira. Baay'een cannaqamaa halkan sa'aatii 9 akkasitti irraa oduurra filan godhachuu ni dandeessa. Maalidha? Ani sana dubbadhaa ta'e fakkaatu. Bilaan gaafa sitti haasa'u yaaddu miira sitti haasa'an jechuudha. Akka tanaan duraatti sitti haasa'an jechuudha. Kun waan ta'e maa jira irratti dubbatteetta garuu waan maalidha gilxii biraa ifa godhan. Urjii taasa isheen keessa darbitee kana booda iyyuu nurraa fagaachuu yaadaatti. Maal jechuudha? Sun baay'ee natti ulfaatee jira. Kana booda iyyuu haga amma nurraa fagaattee torbee tokko fagaatte kana keessattuu iyyuu amma makkaa yaada akkamii keessa akka turre miira akkamii keessa akka turte miira akkamii keessa akkam ture beekamaadha. Ammayyuu garuu yaadni ishee baay'ee namatti qaachuu ishee masittaa ishumti sittaa Urji. Natti mishi. Natti mishi. Waa yaadina waan garaatiitti yaadee Waan ani yaadee uume miti koo kudhan man saffisa. Ani waan inni uume osoo hin taane dirqama waan ta'eef. maalidha waan dirqama maaltu ta'e? Buqqaanii kana boodaan si fe'atu isoon illee ta'e wal arguun keenya xiqqoo ishee waan natti ulfaatedha. Maal jechuudha urji? Ana funaan garuu immoo bakka ammayyuu badeen dhufee badee sun dubbisuun dhufee malee jaalladhee sana. Badeen dhufee? Maaltu ta'e urji? Bakka maatiin na dhorkana jiru bakka. Maaltu dhorkan? Bakka akka isaan bira jiraadhutti murteessanii jiru lammaffaa ammoo. Dhos ta'e Mati ani sitti mun sodaadhe bakka innaa ol ta'e jechuun annatti iyyu. Kana akka hin gooneef akka isheen tarkaanfii kanarraa hin tarkaanfannee fi baay'ee itti maantu. Nan deema naannetti akka. Kun si argee sitti haasa'uun koo yaada kana si qooduun koo dogongora yoo ta'e nan deemaatti. Deemuun qabdu mucaan kun haala inni irra jiru namatti beekaan jedha. Nama abdii kutatee kophaasaa lafa onaa keessa taa'aa jiru dhabniin jedha. Wanta ittiin hin hin qabu. Garuu bakka humna kooti ol ta'e. Lubbuun kiyya akka ba'u barbaaddee naan jettee keessa darbite. maaltu ta'e? Amma gabaabamatti jechuudha. Maatiin ana biratti si arguu hin barbaanne moo maalidha akkamitti? Lammaffaa biraan dhaabbatanii jechuun bakka hariiroo kana keessaa already akka hin bahu na godhanii waan ta'eef lammaffaa immoo hariiroo keenya illee oduu osoo taane akka nu deebiillee akka isin hin argineef
Haalli fageenya jiru ni beekta. Akkanas deebiin jiraanneedhaa fi waan hundumaa xumuranii jiru jechuudha. Annaa deemuun ture? Utuun jaallatin. Urjii narraa adda baates hin jiraattaa? Ani natti hin fakkaatu. Garuu immoo Erga akkas ta'e jechuudha. Deebitee dhufuun sirra hin turre jettanii? Deebitee dhufuun sirra hin turre. beeka akkasii dhukkubu waan illee osoo achuma haftee wayyatu. akkasii dhukkubu beeka garuu anis immoo na hubachuu qabda maaliif jaalladheetoo miti anis konnatti horii ta'een kana dhossee malee akkati aartu beekaa garuu immoo akkati itootiin irratti hin beekin dafee deebi'uu ture garuu immoo fedhii maatii mormitee jiraachuu waa hin dandeenyeef immoo dirqama lafa maatiin jiraadhu taa'ee ka'inaa jedhan abboomamee jiraadha malee immoo dirqama immoo darbuu hin danda'u. Hedduu ulfaatus kanaafuu bakka urjii isin immoo jechuun ammas ani jechuudha maaliin jira kana booda latiin haala kam keessa ta'a maal keessa ta'a yaada kam keessa ta'a jedhamu yaada waa'ee isaa jechuudha na maatii kan kee ayyamsiisu jechuun amansiisuu hin dandeessu. ani hin danda'u ittoon danda'e nama kana bira darbeetu as kanan ga'u wanta amansiifamuu danda'u garuu bakka waan goonu erga hin jiraanne qobsuudha. Nagaa ta'anii lafarra jiraachuun immoo waan hundumaarra caala waan ta'eef inni guddaan ani itti gammadu bagan toosin garaa waliin bariin akka obbolaa taatanii akkanaatitti wal biratti sin argee ammas araaramtanii deebitanii nagaatti jiraatanii borus illee waliif akka jiraatanii hawwiin koo kadhannaa kiyyadha fi kadhannaa kooti jabaadhaa siniin jechuun barbaada. Kanayyuu as taa'ee jallatii dura taa'ee haasaa jedhee yaadne garuu dirqama immoo isoon illee waan dirqamana jettee dirqamsisteef immoo dhufeera. Qallatiin illee hedduusti nagaamiin isoon immoo jajjabeessi gorsii wal gorsadhaa ol jajjabeessaa. Iddoo tokko dogoggoreetti tokko haa ifatu, iddoo tokko dadhabeetti tokko haa jabeessu kan isiniin jechuun barbaada. Ganaa kee kutattee murteessa chaarra. Murteessiteetta? Kuni murtoo ani murteessisuu hin taane murtaa'edha. Isaan ganaa murteessisuu hin taane wanta murteeffame taa'eera bakka. Kanaaf immoo kanaan booda waliin arginu jechuudha. Kanaan booda waliin arginu. Indeed inni harka waaqayyoo ijaa wal arguu dandeenya garuu beekamu namni jiraatu immoo wal argaan jire. Kun sammuu namaatti walii dhagaaru urjii jechuun yoo si danda'ame itti yaadi. Guyyoota muraasa kana keessatti hammam akka inni haala akkamii keessa yaada akkamii keessa akka inni ture irratti beeka. Yoo si danda'ame nanu badha. Itoo ani garuu kanayyuu yoo si danda'ame itti yaadi bakka ani akka kootti latiini
beekaa akka tamman dubbanne malee amma ati deemuu dandeessa. Deemsa kee booda immoo yaada akkamii keessa akka inni taa'u nan beeka. Anaa isa inni kun sirriidha garuu waan tokkotti amanuu qabna. Hundi keenya iyyuu anis ta'e atis laatiinis jechuudha. Namni gaafa jiraate wal argaa isinii galee yoo waaqayyo nagaa nu godhee jiraannee badus tolus gaarummaas haa ta'u hamaas jiraatamee darbame immoo namni wal arguu danda'a isinii galee. Akka isinitti dhaga'amullee hin barbaadu. Ani kana sikis godhee illee isinitti himuu hin barbaanne. Isinirraa baduuma barbaadee ture achumaan iyyuu dhufu godhee ture. Garuu immoo hedduu akkan isin jaaladhu isin kabajuu ni beektu. Maalii isaarraa jibban isaa? Maalii isaarraa jibban isaa? Bakka hin barbaanne naan jedha waan akkasii dhiisi naan jedhan. Hojii hojjedhu bakka dhiisi hojii hojjedhu taa'ee naan jedhan. Kuni sadarkaa kanarra hin geenyedha moo maali yaadni isaanii? Bakka waanuma akkasii keessa galuun maal si barbaachise jechuun yoo bakka normaalii waanuma kana keessa akkam boo barbaadan maatii immoo waan maatiin jedhan irra dabartee immoo hin ta'u. Akka kamittuu yoo ta'e akka seeraattis akka amantaattis immoo haala maatiin waan maatiin jedhan jala buluun dirqama. Har'a guddanne jennee immoo maal jennee maatii. Jaalala akkasitti isin gidduutti bareedu namoonni baay'een ilaalanii itti gammadan kana dhugaa dubbatuudhaaf haala kanarra ta'uunsaa baay'inatti dhaga'ama. Akka nama tokkotti jechuudha. Innaa walii bilbiluu dandeenya walii bilbilee naasofna yoo rabbi jedhe waan waaqayyoo godhamu hin beeknu arras boonis waan ta'u hin beeknu lati bakka ta'u is hojii tarii maatiin fedhe yoo tajaajilu danda'u. Maal jibbuu dhiisi bakkaati waan akkasii dhiisi jechuun haala kanaaf kan hin tinaan jenne barbaadanii bakka isaati. Garuu akkasuma nama jibbitaan irraa adda baatanii amma miira akkasii keessa hin galne mul'atu. Miira kana keessa galtee intini jechuun yoo danda'ame lati tasgabbaa'etti urjii yoo danda'ame jechuudha. Jaalalli keessanii kuni akkanatti akkaaf hin barbaadu. Miira akkasii keessa hin galin kanati. Miira akkasii keessa hin galin. Lafa bakka dhisi waan akkasii bakka ndi. Nee bakka. Murteessee taphni. Naata akkasii hin ta'inish. Murteessee taphni Hin boo'inish na biratti hin boo'in. Hin boo'inish. Ani beeka akka kun hunduu ta'u jechuun bapheen isaa baay'ee siif bitamaadha ursi. Baay'ee si jaalata. Iddoo guddaa si qaba. Yookaan sii miti anillee amma itti dhiyaadhetti baay'ee marga. Amma dhiisesh. Urti yoo danda'ame waan gochuu dandeessu godha. Waan gochuu dandeessu godha bakka. Taa'ii kaa bakka miira kana keessa isin lamaanuun boo'inaa bakka isin amma miira kana keessaa ba'aa akka boorsan hin barbaannu. Deemuus ka'u si biraa deemuus. Urjii isa dhumaa maaltu taa'etti yaaddaati? Waaqayyo ta'e godhetu kan. Waaqayyo jedhee akkatti deemuu hin ulfaatu? Hin ulfaatu hin jennee bee maal godhus? Waa baay'een kan obsaa ture jechuun jireenya keessanii jechuudha. Akka nama tokkotti waa baay'ee yaadaa ture jechuun
gammachuudhaan wajjin jiraachuu keessan arguun barbaada. Gammachuudhaan fuuftanii wajjin bakka maatii gammachuu qabu tokko taatanii akkasiin jiraatan barbaadu. Garuu akka yaadee miti wanti kun. Hamma kana laphee walii cabsitanii walirraa fagaatanii yaaduu. Haala kam keessatti urjiin si gattee deemte yaadaa turre. Itu fakkaadii isaatti maal taatanii isin nan du'an jeemu? Gata diimaa jechuudha fakkaadiis. Lata bakka tarii maatii kee waan sodaattuuf isaanis dhaga'uu dandeessaa. Garuu immoo isaanis tarii ijoollee misiyaatii hiyyeessadha maal qabdii jedhanii jibbuu danda'u. Lata bakkaadis deemuun keessa okkuu maal jechuudha waan akkasii miti bakka isaanii. Jaalalli immoo waan hundumaa qaba. Ati sirna murteessiti maatii kee dhageensiin jedhaanis waan bira siin jedhamu qabu. Maatii kee dhaga'uun dirqamadha. Akkaatas gabbaareeti. Isi bakka. Ati hiyyeessas miti nama fayyaa qabudha ishee. Amma kana akkasiin jedhuun bakka. Jechuudha. Yaada akkasii keessaa kan abdiin barbaadu isi bakka. Isi bakka. Bakka dhiisii. Deemu. Garuu immoo jechuudha. Lati bakka dhiisii bakka hin booyin bakka barbaadan. Bakka dhiisii inni bakka si barataa barbaadne bakka dhiisii naasa'in. Bakka dhiisii waan ta'uun beektu ni bar. Yeroo waan ta'uun beektu ni lata. Ndi ani yon dadhabe sinna jabeessa inni obsaara misin immoo nafaanuma zimmatanii nafaana boossu. Ndi isa bakka simbooni bakka dhiisaashi lata bakka dhiisi. Dhiisi bakka. Simbooni shi. Bakka dhiisi. Yoom deemta? Yoom deemta? Rakkoon qabu gaafa hin deemu sitini. Namboruun deema garuu ani. Rakkoon qabu bakka dhiisi amma uumaa tokko naasayin bakka isin jedhu. Dada isu atis callisu bakka maal taatan isin bakka nafaanuma ani shamarran miti isin tumaan of dadhabee boo'iyyuu kun nafaan bo'uun qabdan maal jechuudha. Bakka nuti akka carraa ta'e paaspoortii keessa qabadheen jira. Yaa kanaan dura si rakkisee paaspoortii keessa irraa fuudhee kan si rakkisaa tureefis ni faama. Paaspoortii. Jecha maatii keetii waan siif kabaju homaa gochuu hin danda'u. Nagaadhaan naaf jiraattu. Iddoo guddaan siif qaba.